maal gootee kana goote kanam Kana maali? dhugaa himuu feeta kaameeraa isirraa dhabne ni tawaan goote Kalla kaamera dhaamsi ati wonna hunda kaamera naatti hin deeminiiti. Kaamera nurra dhaamsi dhugaa nurra barachuu feeta. Dhugaa sitti maati kaamera namitti. kalas dhaabi kaameeraa dhaabi geelee kaameeraa dhaabsi. Maal dhaabdi waraabaa jirti kunoo? Maal waraabaa jirti kunoo agartu wayi kaameeraa lafa argaa ati lafarra jirta mitiidhaati kaameeraan dachirra jira. Caaltuu akkam jirti dee? Caaltuu na gafachuu deemte kaameeraa dhaabi naan jettee maashaallah rifattee. Ati maal feeta anamma wanni sin jedhaa rubaare? Caaltuun hamalee keessa hin baatu rabbii kaanii qofatu beeka. Nuti sanuu beeku fakkaatti anamma si wajjin bara yeroo akkanatti si wajjin dhaba akka nun qabu birni beektaa miti misiyoon duute moo jirtii sadaqee adda baafachuu barbaadan. Tama ammaal balleessina amma badin kee maali? Mana qulqulleessuun badiidha yoo akkas taate yoo mana qulqulleessuun. Dhugaa sitti maa kaameeraa dhaabettee dhaabne himi kaa dhugaa waan gagguurteef akka mana qulqulleessuun dhaabee sanaafatiin wal beeyna sirriitti tolchinee wal beeyna. Maal godhu bakka godhanii namni yaani mana qulqulleessuuf hin deemne yaani maal godhu? Atama maraan wasa keessa jirta moo amma kana laalime atama wasa keessa jirta moo qulqulleessu jirta laal. Ati eega mana qulqulleessuuf ka gabbaaf taate kun huccuun caaltu kun huccuun teeta kittiles kan jirtu shaanta guduraanuu asuma saalara kanarra tattaa'u jira mana keessa hin jiru ka qulqulleessu deemtu mana miire shaanta as jiru asitti irra daradarree ol dhaabne as buru maaltu fide sitti. Saalaa kana qalama dibee isaaniin tutturaa irra beektaa sanuma. Maashaallah asitti qalama dibee qalama dibda hannaan qalama dibdanii faddeeyita oluma deebisime ol deebisisa. Ol deebisi yeroo qabu se maal taasisa mana abate ilaala. La ol deebi orra akkuma qabu qoyee tama televizyinii. Ol deebisi sin jedhee bar daqiiqaa takkitti illee asinan dhaabini tiimichi yoon duute fi jirti ilaalu deema bu'aniisa. Uf. Ati maal? Matan na dhukkubaa yaafuu takkaatira natti jira. Isii bira jirtaati mana maal dhufteeti maal godhu dhufte? Waa fuudhu dhufe yaa boonaan ol deebisi. Ol deebisi jisa ol hin deebistu. Kala akkuma jiru kanatti dhiibnee deemnee. Ol hin ta'u akka jirutti dhiisnee nuti ol baadhatee si ol guur. Hai. Kana dugaaf sanu dirqitti finne dirqitti ummata arabaa nu ol guura gaafa binnee wayi amma kana. أعوذ بالله لما حطوا كنا وجي من قالنيتي كنكون أركتني جرتاي كجورتي من شاب بوتو ما كيستو حتى كلام بنقول نتكلم ما يجري كنا من التلفزيون كم تيجي فيكم ما دو بطريقة كاميرا لابس نجنة ويمشي وجه لنا هسا وسام قلت بس ما تدبينا جيرني يا أخي قلت بس جرا كل قلت بس في ذا خلاص كاميرا لاب مجوز أنا سيجباز لابته كاميرا مجوز أنا سيجباز إنجل خلاص ما سيجوت بجو ما سيجوت بجو خلاص إمبربادو سي إمبربادو خلاص أتوقع دلار أركتي برباني ما شاء الله الله تنام فين ودي راجع أسيج بس مجوز يا أكي درانو كرما بيرتي نموندا سيبيك أو ديمس يا أكي مجوز أنا وانا خلنا جاكي سباز يا بابا كيسو ما نرد رفت أسد خلاص جباز لي ما أيوه ديمس أيه فرش ما ديمس قباتي ديمس كذا أكستي مريك أنت كده قرط ما شاء الله ديمس ينام مرار عارف تبغى وديم تكمل تقول ديمسني ما نوقف جسم قرقرتني الفول إن ده الفول بكتني أتواي ده اللي دامتي الفول إيه لا إله إلا الله لا إيش كمان جنبيني ولا هنقرب دور اللي إيه كمان سنبيني ولا كمان جنبي كمان سي فتت أكد على ندو هتو تتي دفتة ما نكسر ما تدي غرغرو في تجيفة غرغرو في أندور اللي غرغرو ليسيت ومن أول دبيسو هو جاية سيتي كمان جوان بيني في إيشني ما غرغرو ليفرنا إيه غرغرو ليفرنا ما شاء الله غلطوا إيشني كمان ننتو غلطوا منو كمان ننتو كمان جك ساير كجيتي كرا كمان ننتو كلبون ما غراي سنيا دائما ما كيسنو أو دين دلتا في دلتون بيتو تي دبون دلتا نايو فري هادو أمال غرافة غراسنيا تنا غراي نما إلمون في غرانيا نسلا مالتو غراسنيا حيوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجافة يا كسر نجستي دعوة تكني كافية غاري سلامة اللي سنجافة شو هدو تك لقبو تدبين أريفة ده شو هدو تك أريفة ده ما أعرفه كنجت تنتهي أكما بيكمو عالتو عملية قرود في مستشفى يجسي إني كوبا قبضني أكم مستشفى سيني في ميتين توري هجينا كاس $1 بلا مناكن تمريد تمان دبر مالي سين كيسني وجي في ملة تسوره dirqitti $1 bala masasi kenne sanu $1 basi kenne ni $1 namba sore kana mo rabitu deebu techura dabra male $1 namba sore $1 bala magure bala male wallahi kananu namba sore namba mala male gona fille namba sore akas tarkina jabini riba nat jira riba du'a haysa rangal le rabbi satta go wechu abarsa dirqitti harkise si ofe daqe $1 bala mala rafate malatese ifmo bira dabiyan yom hamaliya sentiyo kadarani yom daim kisafronu tikenen jede akala tae egu jira hono ذلك مرة دولته برهجين دفه مجلس كجورو جران عنجت جدوتنا هاتو مجلس كجورو جرا وانكرر مجلس كجورو جراني بيتان سلا لما جات تورا زامت سايرة دا وان تك وان نما مستحيل جرا منجرو سبرة نون ندم وان ندم منجرو حيسين تجدو أجرو جدو جرتو نمني تتاعي جو هيريون نسيت فني هيريون كيلر فني نمو تاعي يا رب نجام بس نمني تتاعي مستشفى جلابويا إني رفيتي كنوا سي وان براز تجرا تورا ولا دران أبتش جرا
hagan haasa'u kanatti yeroon takka tureetiin baafatee kutufaa taate jedheetiin dhufee eegas ga'ee ulaa dura mana bira ga'ee haasawa isiniif waraabuu eegalee wajjumaan seennee waan isaan inni itti jiru walumaan kan daawwannuta qaaxiraa bullee qaaxiraan nu fixxee jechuudha achitti fiifuu dawwa kuttiin jira osoo hatuu miti lubbuuti iyyuu fudhatanii sa'a tana silaa nama soso'u miti garuu osoo dhufee meeshaa kiyya akka guuruu jiraatu taate har'a beekumsaan guurata malee hin deemu jechuudha karaa kanaas maaliif hin deemu isin jedhee hedduu takkaan dadhabee jira anis hedduu takkaan dawwakee jira isii amalee godhaf nu deemtu sanirra anaatu irra dadhabee jechuudha akka nama dhiini keessa hin jirre karaa dawwakaatiin karaa kana dhufee akkatti karaa kana dhufee hin beeku laa shaaraa qaxxaamuruu dadhabeetiin diq qaxxaamure yaani qaaxiraa qofa son taane xiqqishoo irra dhiigaatiin qabalee fakkaatee xiqqishoo na dhukkuba asmaanuu taa'ee naa godhaadha wallaahi na dhukkuba jira mataa rammayyuu jechuudha giseen haasa'u awuzu billaahi min shayxaana jedhama. Hundaafuu isinii wanni isinii jechuu barbaadu kun hajjiin akkuma wanni osoo meeshaa tiyya taate hin dhufu achi ka'ee wanni isinii jedhe faantiyyaafuu fayyaa hin qabu amma wanni nafi ta'e jechuudha mustashfaan nuti jirru sun hedduu takka fagoodha bakka tanarra lammaffaa ammoo namaan hajji beenaa eega jedheeni namuu na wajji ol ka'ee kophee uffatee nama boorsaa fudhate biraa deemi maaliif jennaan hanga isaan ganaa takka lamachi jecha gisee shaaraa qaxxaamurree dhaabachaa ollaa lubbuun namatti mi'oofti namni ni beektanii ka jirru magaalaa guddoo keessa ka shaaraa guddaa kana qaxxaamuruun karaa aspaaltii guddaa jechuudha qaxxaamuruun hedduu takka namatti wanti jedhaa miti ree anammootu fiigatiin muruura biratti bu'ee bakka muruurri jirutti jechuudha muruurri yoo na qaxxaamursiisaa achi dafeetiin akkasitti baasa qabadhee dhufee osoo dawwa kun jiru dhufee silaa kiyyataatiin dhufu wanni jedheef caaltuun amma yeroo achi baatee isiin deettee rabbi nagaa naa eegu achi dhuftetti yoo seentee mana duwwatte seentee hedduu takka nama gaddisiisaa hedduu takka nama yaani itti ulfaata isii hamaliyaa godhamtee isii daqxee itti jiru isii hajji yoo jiin harbii addaa ta'e lolatti jirti jireenyi isii guutuun akkuma isinuu beektan harbii ta'e jira kanumaafuu gabbaatee badala isii natti illee rifattee mana duwwaa kanatti dhuftee isin rifattee yookaan ammoo namnummaan kunuun sila nama ta'e kana namni ulmaa namatti dhufa baga rabbi nagaan sii keechuu dhufanii keessattuu hamaliyaa kana jechuudha baga rabbi nagaan sii keechuu dhufanii yeroo dhufanitti namni eessa gatteessisanii ana ammoo mana kiyyallee isii keessachillee taa'anillee homaa rakkoon qabu manni kiyyallee akkuma isinuu beektan gurfuma takka amma jechuudha duraan gurfaa lamaaf sadii fa'aa beekuu dandeessanii sanii fi bakki teessanii hin jiru isiin illee ammoo waan kanatti yoo quba qabaattan taate yoo kayyattan taate waan kanatti mari'adhee ture maal itti mari'adhee ture hajjiin yeroo daa'ima kan kee yoo ati deetti waan si jalaa fudhadha jedhee jecha akka inni si jalaa fudhanne sila gisee deebinu mana biraa galluu mana biraa yaa'anii mana biraa kireeffannee kan akkanumatti haaraa akkanuma dhiifnee mana haaraatti gallee bakka inni quba hin qabnetti gallaa eega daa'ima kana jalaan fudhanne sodaattee daa'ima jalaa fudhadha jettee eega sodaatte bakka inni si quba hin qabnetti galla jennaan laachitti ollee yoo gale daa'ima si jen dhabaa hajjiin akka hajjiin dhufunuma feete jechuudha caaltullee lakkisiin dhamaatee jirtu sinuu ni beektanii bakka hajjiin isitti argee itti dhufu malee bakka biraa galuu hin barbaaddu akkuma itti mari'adheetinii fuula keessan duratti na diddee gartanii hajji yoo dhufu baate daa'imti jedhabaa daa'imti jetaan hin argadhu saniifuu asuma teennetti maaliif jennaan akka hajjiin dhufeetuma isii ilaaluun barbaaddi hajji ijaan arguun barbaaddi caaltu hajji ijaan arguun barbaaddi maaliif jennaan ani amma hajjiin bilbilatu jira bakka fedhettu bakki inni itti nu jalaa bahu hin jiru nu barbaada yoo achiin dhufaa zaalikaan hin agartii nuti dawwalti yeroo san jala deemnee mucaa kee daa'imattii teessii ilaallaa mana haaraatti gallannaan laayet hin fedhu mana haara galla bakkuma hajjiin itti dhufee argu tara gisee dhufee haarabsitu malee haa imaloltu malee subhanallah marasirin itti dalagatu isii dhamaasefu arguun ma feete jechuun akka inni itti dhufuun feete. Amma inni maal dhufte inni yoonti jedha malee akkuma isin dhamaate argitanii jirtanii akkasiin isa malee yoonti jechuun dandeenye argitanii jirtanii aadiidhaati hamma ishee meeshaa gurgurachuuf mana keessaa gurguru jiranii fuula duraan dhaabadhee asuu jira akka inni yoo gabbaas illee arguu danda'u jechuudha. Nama mana keessaa deddeemu ifaa walitti walal jedhee jira. Gadi mul'isime ifaa walitti jedhee jira akka gaaddidduu namaa kan deddeemtutu akkatti lafarraa argumatti hin jira jechuudha dhaabadhee oloo. Akkasii daawwattoota keenya haasallee sirriitti dheeresse hafiifu mataan lukkuba haasaa mataan if dhukkubsee jira gana gaddeemee hajji hojii mataa if dhukkubsuu yoo dhugaa dhugumaan kan meeshaa gurguru jiraatu taate rabbiin tana keessa illee nu haa baasu hammi ishee sin du'aa godhaadha yoo hajjiin asitti na qabale xiqqisho bakka irra tu'innan illee na darbina illee irra du'uun kiyya beekamaa jechuudha rabbiin na najjeessin yankaan akhiraa waan gaarii dalagadhuuti akka xumura viidiyoo kennaa nu faana tura hajjii wajjumaa itti seetee waan godhu jiru hattuu kana walumaa hajji maali kameeshaa akka gurtu maali deemtu televiziyoona maal taate maali eessa dhufaa jirtanii ati maal asii goota mustashfaa jirtu si quba qabaame maa waraabdaa way mana kee dhufne moo way mana ufiif mana waraabbachuu dhufne nuti caaltu rakkam taate
caaltuu achi hamaliyaa godhu jiru dhiiftee karamni achi ba'uu jiru karamni achi du'aaf jiru jidduu jiru ati. Fuutee akka gadiin fiitu fati. Mudawwara uffattee dhuftee huccuu namni ittiin rafu. Maal godhuuf gagguurte meeshaa sin jedhaan? Meeshaa maa manni akka jiru jira? Akkam? Manni akka jirutti hin jiru caaltuulee kun achi seentee mire. Saniif yaani achi jirtanii yoo akka tasaa keessummaan dhuftee maarra jedhee sirreessuuf wanna bara. Sirreessuuf? Mana. Dura ati nuusirra televizoora fuutee isatti hin fiidayyee televizoora maa hiite bakkarraa? Bakkarraa maa hiite televizoora? Ma eessatti hin fiide televizoora fuutee? Shaantaa hundi sirreessita? Saniif jedhee ani mana sirreessaara malee waan bira. Sina bicha lala bichatti hattuu ati fayyaba qabda matammaan si dalagaa isaati nama raachuuf deemta. Mee oluma deebisee oluma deebisee warra gurgurtee fagarree eessi nu sirreessa. Deebisee. La qoyin deebisa qoyin kaatama. Abboo deebisi televizoora kan laccabsiisini televizoora caaltu. La dura waa isin taatanitti beeka. Anamma dhugaa dubbachuudha kaamila argee dhugaa. Awwaan wannaa kana wanna gaggureef amma caaltu guyyaa lama kaasee achi turtii mire. Maashaallah hee. Kanni wannaa geessee waa hunda yaani akka haarawaatti huccuu farraa jijjiirsee kana jechuudha. Daa'ima keessa na seete mosaa akkanatti irraa jijjiirsiftee huccuu guutuu dheenga dibitee binni kun haaraa yamaa irraa jijjiirsifte duratti irraa namaa jijjiirta. La surprise godhe etuma kaamera maan waraab dere. Surprise keke hannaa surprise goota aboo deebisee. La kaamera min waraab sinu jabu. Ay kaamera maaltu si galchi kaameraan keeti boo manni ka waraabu jiru kaalla ati maal dhufteeti. La maal gootin waraab dere. Isi isi nuti waraabu. Waliin dhageef anaafisi. Si waraabu dhufteesi. Anaafisi wal beeyna. Isin sibir dhuftee barake. Wal beeyna jedha anaafisi. Wal beeku baattana namatti beeytu malee hin ta'u hin fuuta yoo beeku baatte. Yaa nura dhaabjeen kaamera. Yaa ki meeshaa ol deebisii meeshaa. Kaamila atama wannaa kana fuutee miidiyaa gadhiisu hin taati waan kaa dhaabnirra. Kalas yoo akka meeshaa wannaa godhu. Ay maarre. Waan meeshaa gagguure dhugaa sitti gubbeeta. Dhugaa sitti gubbeeta. Kalas kaamera namitti kaamera dhaabii. Tamam waasii manam waasii nama daawwattoota akkana gooti kanam. Kana maali? Dhugaa himuu feeta. Kaameraa isirraa dhaabne ni ta'aa waan gurgurte. Kalla kaamera dhaamsi ati wannaa jedhu hunda kaameraa namatti hin deeminiiti. Kaameraa nurra dhaamsi dhugaa nurraa barachuu feeta. Dhugaa sitti maati kaameraa namitti. Kalas dhaabi kaameraa dhaabi. Dhaabi geelee kaameraa dhaabsi. Maal dhaabdi waraabaa jirti kunoo? Maal waraabaa jirti kunoo agartu? Wayi kaameraa lafa argaa ati lafarra jirta mitiidhaati. Kaameraan dachirra jira. Caaltuu akkam jirti dee? Caaltuu na gaafachuu deemte kaameraa dhaabi naan jettee maashaallah rifattee. Ati maal feeta anamma wanni isin jedhaa barbaade? Caaltuun hamaliyaa keessa hin baatu rabbii kaanii qofatu beeka. Nuti sanuu beeku fakkaatti anamma si wajjin bara yeroo akkanatti si wajjin akka nu qabu birni beektaa miti misiyoon duute moo jirtii sadaqee adda baafachuu barbaadan. Tama ammaal balleessira amma badin kee maali? Mana qulqulleessuun badiidha yoo akkas taate. Yoo mana qulqulleessuun. Dhugaa sitti maa kaameraa dhaabettee dhaabne. Himi kaa dhugaa waan gagguurteef. Akka mana qulqulleessuun dhaabee sanaafatiin kun wal beeyna sirriitti tolchinee wal beeyna. Maal godhu bakka godhee namni yaani mana qulqulleessuuf hin deemne yaani maal godhu? Atama mara wasa keessa jirta moo amma kana laalime atama wasa keessa jirta moo qulqulleessu jirta laala. Eega mana qulqulleessuuf ka gabbaaf taate kun huccuun caaltu kun huccuun teeta kittilee kan jirtu shaanta guduraanuu asuma saalara kanarra tattaa'u jira mana keessa hin jiru ka qulqulleessu deemtu mana miire shaantaa jiru asitti irra daradarree ol dhaabne as buru maaltu fide sitti. Saalaa kana qalama dibee isaaniin tutturaa irra beektaa sanuma. Maashaallah asitti qalama dibee qalama dibda hannaan qalama dibdanii faddeeyita oluma deebisime ol deebisi yeroo qabu sa maal taasisa mana dhaabbatee ilaala. La ol rakkoon qabu qoyee tama televiziyoon. Ol deebisi sin jedhee bar daqiiqaa takkitti illee naas nan dhaabiniiti miciyoon duute fi jirti ilaalu deema bu'aan isaa. Uff. Ati maal dhufte? Matan na dhukkubaa tijaafuu takkaatiran natti jira. Isii bira jirtaati mana maal dhufte? Maal godhu dhufte? Waa fuudhu dhufe hiriyaa boonaan ol deebisi. Ol deebisee jisee ol hin deebistu. Kala akkuma jiru kanatti dhiibnee deemnee. Ol hin ta'u akka jirutti dhiisnee eenyu si ol baadhatee si ol guura. Hayi kana gaafsanuu dirqitti finnee dirqitti uummata arabaan hojii ol guura gaafa binnee wayii amma ganaa. أعوذ بالله لما حطوا كنا وجي من قلنيتي كن ورقتني جرتاي كغورتي ميشا غوتو ما كيستو حتى كنا بنو تكلم ما يدي كنا من التلفزيون كبتي كفيكو ما دو بطريق كاميرا بس نيني وي مشي وجي لنا سوسان ديبسي ما تدبينا جيريني يا اخي ولدي جرا كل اكل دبسي في دمري خلاص كاميرا داب مجو تنا سي غبا دابته كاميرا مجو تنا سي غبا سي خلاص ما سي غوت بجو خلاص انبربادو سي انبربادو خلاص اتبا دار ارغتي برباني ما شاء الله 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 كان فين ودي راجي فدو اسي غبا مجو تنا يا كي دورانو كورما بيرتي نمون دسي بيكاو دبس يا كي مجو تنا ونا خنا جكي سبا يا بابا كيسو ما رت رفتا سيد خلاص غبا سي ما ايو دبس يفرش ما دبس غباتي دبس كاسا اكستي مرك انت كده غورت ما شاء الله دبس ينا نمر عارتي بو دبتا كومت ولا دبسني ما نوف جسن غرغرتري الفول ان ديت الفول بكت يا تاوي دلي دامتي الفول لا اله الا الله لا اسين تو كما جنبيني ولا انغرو درلي كما سنبيني ولا كما جنبيني كمسي فتت اك دلا ندو حتو تتي دفتي من كيسنا ما ددين تايو دغي فد غرغرو في اندرلي غرغلي سيتو من اول ديبسو غيا سيتي كما جوان بيني في
isin nama qulqulleeffadha. In qulqulleeffanna maashaallah galatoomi. Isin kabajni hin ta'u. Galatoomi nu kabajni hin ta'u. Kabajni hin ta'u kabaji saayiree akka keetii kanaaf kabajni ta'a. Kan lubbuun namaa garaa isa nyaanne daa'imman keessanuu dhindhalataa fi dhalatuun beektuti lubbuun dhalataa yoo fedhe haaduu ammaal godhaa fedhe. Garaas nyaata innaan garaa nama ilmoon fi garaa nyaanne sila maaltu garaa isa nyaata. Haywaana ajaa'iba kana haraamii namicha dhama'aa kana. Qoy yaadannaa dhufe. Gaddeebisi kolbaa oseessite isa. Maali? Majlisa. Wallahi hin deebisu. Waa siin jedhe. Maali? Nama sirraa deebisu jira sarratanyaan. Waan takka yaadinatti iinuma akka qubaantu itoo hin deebitu. Waa hunda. Poolisii yaamne poolisii wajjin manatti ol deebina qaama seeraa wajjiiti. An qaama seeraatti yaamaa ati gaddeebisa asumatti dhiisi waan asitti dhaamteef isaanitti waan gayyaafteef meeshaa. Qaamni seeraa mana kiyyaa qaamni ati mana kiyyaa irraa mirga hin qabdu. Mana kiyyaa irraa mirga hin qabdu. Akka mana keenteen bar qaama seeratii miti. Addunyaa guutuu si beekaa. Dhageeffadhu kan mana kiyyaa irraa dhageeffadhu kaamila dhuga olii himnaa bare. Kalaasa yaa homaa irraa qaban himi dhiisireet. Mana kiyyaa irraati. Waa takka wanni ati mirga qabdu. Kanaaf homaa siin gochuu qaamni seera. Qaamni seeraa mana kiyyaa irraa qaamni seeraa mana. Kalaas dhiisi kanaafuu dhiisireet. Dhiisee. Qaamni seeraa mana kiyyaa maaliin mana kan keessee hin ta'e kan. Bar beekee goliin guuriin akkas taatu yoo sodaatiin qaama seeraa. Qaamni seeraa yoo dhufe yoo na gaafa. Asuma dhiisireet. Qulqulleessee ol deema. Maal meeshaa kiyya? Maan. Duraan maal? Hatuuf deemtaatu. Hatuuf deemtaa dhagaa. Laala akka fiigurtanii laala ol deebisanii dura ol deebisanii dirqee ol deebisanii ni am ol deebisaa ragadhiisanii akka ittiin ilaallu. Qamisii waliin godhu sanuu qamisii uffatee subhaanallah. Kaameraa qabin nan deema qabla. Dhiisii nama sirraa ol deebisuu jira. Kaameraa kanarraa dhaabisiin jedheera. Ol deebisanii dhiisee dheeraa hin xaarini. Afaan Oromoo kasii galuu jechuudha. Bar maal gootaaf laffaa siftachuu jira. Meeshaa qulqulleessee mana ol deebisaadha. In qulqulleessee kabajaa isin taatu qulqulleeffadhaan jenne amma utuu itti qoduraati. La. Uummatni jettu ilaalu akkas jedhe malee an duraa qulqulleessee ganamarraa dalagaara. Ganamarraa hojii irra jira. Kuni maali irraa dhadhee yaa ol deebisanii waliin ofii dukkeetti. La dhiisi dukkee miti kun. Akka bararoo mana keessa qorichatti godheera. Allah. Duraanuu qulqulleessee hin geessine jettee ol deebisuuti deemma kun qaama seeraa jennaan akkasitti muddamtee fiidee ol deebistu. Qaamni seeraa wayitu hin jiru kee atuu wanni iddoo haa dhuftee si beeka. Iddoo kana dhuftee? Maal godhuu dhufee jeetan? Maalit? Maal godhuu dhufee hattu ilmoo nama duraan hattu bakka keetiin asii taa'ee? Maal godhuu dhufee? Atummaan wanni caaltuu dhukkuba achi dhiiftee iddoo haa dhuftee ana laallattee bakka hin jiretti nama qabattee dhuftee fi meeshaa kan manaa guurtee gurgurachuuf. Gurgurachuuf? Si beeka. Oliin guurette? Ati maal godhuuf gagguurte iyyee? Qulqulleessee ol goraa. Qulqulleessee kaas jiru kasaalaa jiru ammas guurte sitti jaayisa godhatteera. Mana illee wanna godhee duuba isaa kan haree bakka deebisuuf deema. Tokkichaayyuu mee waan mee maal harte inni wasa kaawee Saanaan kuufaan duraan kana caalaa nadiifa ture inni wasa keessee. Wanni wasa kaawwatu hin jiru takka wanni wasa kaa hin jiru. Amma akkam godhee jirta tolchuu jirta mana. Mana kayroo dubartiin keessa jirtu caalaa amma sirraa jira mana. Mataa gaddeebiftee ol garagalchi. Amma sirraa'ee batatatti hin jedhini maqaa poolisii dubbannaani. Poolisiin maal poolisii egaa homaan qabdu dhiisii jennaan maati diree achitti. Homaa irraan qabu sin gaafatu poolisiin homaa sin godhu achuma dhiisii. Kaamila poolisii dhiisii abbaan poolisii mana keessa mirgi inni qabu takkitti hin jiru yoo dhugaa fide jechuudha. Yoo dhugaa akkasitti. Amma shaantaa huccuu daa'imaatti huccuu namni jala uffatullee qofa ofaa gurgurachuu deemte sarwaala kaasaa. Kanaafuu atamma dhageeffadhu kaa deemiti. Ka kanaas hin galchu. Ka manaa na qabaati. Achi deemi isii bira taa'e. Hannumaaf si qaba ka. Hannammaa si qabnaa bara tokkoffaadha. La hanni wayitu hin jiru hataan jiru hataatti hin jiru. Mana sirreessaa maal jedhan sa? Annadaafa min al-iimaan jedhan. Dhageeffadhu. Allahu akbar. Qur'aana nama fiddu. Annadaafa min al-iimaan jedhan laal. Asumaa ol qabde osoo man taragilla lachuutti gaddeebifte suuf. La qulqullinni iimaanarraa jedhan laal. Hatta shanta duwwallee fudhataa duwwallee. Battaaniyaa hunda mee battaaniyaa kun maal naddafta fakkeenyaaf ni irraan banne battaaniyaa fannoo ta'u guur gabbuufte. La battaaniyaa wannaa geessuuf. Maksalaa dhufee biqiludha. Maksalaa geessuuf. Maksalaa dhufee maksalaa deebifte. Isin yoo dhugaa dubbane nama ummata battaaniyaa miicuun been. Battaaniyaa. Arratiin barsiisa akkatti. Qulqullinni maal akka ta'e? Qulqullinni maal akka ta'e? Hanni maal akka ta'e? Dubartii maal qulqullinni maal akka ta'e? Kanaafuu atamma dhageeffadhu. Dafii ta'an amma bakka deemu deemee dhufaati. Fittee ammayyee? Gurgurti. Taa'e. La gurgurri fixee. Beesa deemtere? Ala bahee waa fuudhee dhufa nama. Haajaa sirraa fixannee ol deebi. Haajaan kamaali? Wayi duraanuu mana taa'u malee mana kiyya abbaan fedhe nan baasu hin jenne. La haajaan kamaali maal narraa fixamma? Wayi maal sirraa qoy. Haajaa sirraa. Ati mana kan wanni dhufte haajaa fi mi? Kala deemi kaamera dhageeffadhu. Haajaa. Aboo gattaa. Aboo qoobteessa deemu.